birrii 600 fudhee katamaa dhaqee waxii gizee takka garuu birrii hunda hin baasne birrii 300 qofaan bitadhee jaarsi kiyya mana hin jiru baay'ee beela'een qofaa yoo taane nyaatanii jedhee kana hojjetadhe jechuudha. Jalqabaa gadhumaatti wajjin laalla isiniin jechuu barbaada. Inqaaquu jafur bitadhe jechuudha. Birrii 600 fudhee dhaqee 300 moo meeqan baase garuu gaashanii hin herrenne asuma irratti wajjin herreguu dandeenya. Inqaaquu ija afur tokkoon ishee 28 afur baay'isu 28 akkas taati jechuudha. Kun qaaliin jedhamtu rakkoon qabu. Timaantimii immoo kiiloon birrii 130 turte ani immoo lakkaa kiiloon bitadhe lakkaan kiiloo ija 5 salaaxaafis nagayeera akkasuma immoo hinqaaquuttis dabalee hin godhadhe jechuudha. Kunoo kun kana fakkaata timaantimiin isaa baay'ee babbareedaadha ija 5 jechuudha. Kunoo lakkaa kiilooti. Akkasitti egaa shunkurtiin kiiloon 150 ani walakkaa kiiloon bitadhe jaarsa kiyya ajaaf deemee jira iddoo ta'e har'aan guyyaa 3dha qofaa kiyya ta'e nyaata nyaachuun na dabbara yeroo malee nyaadha. Haala kana keessatti baay'ee tokko natti toluu didee jira jechuudha. Haala kanaan yeroo kaan keessummaa jira nama jira maashaallah ammoo keessummaanis hin jiru jaarsi kiyya immoo ajaaf deemee ani immoo qofaa kiyya katamaa deddeemullee natti hin tolle. Kanaaf egaa mana taa'eetu manda dabbarama. Haala kanaan qaaraaf shunkurtii murataa jirra jalqabaa gadhumaatti wajjin haalaallu isiniin jechuu barbaada. Maashaallah jalatti sagalee haasaa waraabe garuu jalaa hambise. Wallaahi jireenyi qaala'ee jedhu malee namni hima jiraata namna gabuu bulus hin jiru. Bakka koshiin madaamii gizee takka bakka akka nama jibbisiisaa maraadhu nama godha. Zayitiin kun liitirii 3 moo 2 amma isheen 1,000 wayiin bitamti. Asitti shunkurtii keetti naqachaa jira. Innaa bakka jireenyi koshiinaa madaamii suni baay'ee takka nama dhibbisaa akka waan mana hidhaa wayii keessa jiranii namatti fakkaata. Mana ofii wanti namaa ga'u hin jiru wallaahi alhamdulillah. Hagan kasala qabsiisu jedhee ibidda boba'aa ka'ollaa argadhe. Taariin amma dhiyaamman galuu lagizeef akkasuma qaxarootiin ta'ee namaa gala. Hagasiifuu warri wallaammoo ibiddinaa bobeessanii irratti waa godhachaa turan isaa nama biraa fuudhee irratti bilcheeffadhe biyya keenya wallaabaa walii kennaa wal biraa ergifata waliin jiraata maashaallah tabaarakallaa asitti barbareetti naqachaa ture jechuudha habiba wajjin. Egaa waan kana wajjin hojjechaa asitti immoo erdiidha. Waan kana walumaan hojjechaa egaa waan odeessinu jira. Namoonni tokko zalgii kiyyaa yeroo dhingeddaa zalgii kiyya irratti birrii meeqa baase minaamin jedhee situ baasee moo isa baasee abbaan manaan kee maasii hin baafne minaamin kan jettantu jirtu jechuudha. Ani anaatu baasee hin jenne abbaa manaa kiyyaa baasee hin jedheen. Ani wallaahi haga ammaattuu akkaawuntiin kiyyan sirranne birrii tokko irraa baafachuu hin danda'u garuu birrii akkaawuntii kiyyarra galcheetiin galee jechuudha. Maalodhaan waan ta'e wayii sirreeffatan malee birrii baankii irraa baafachuu hin danda'amu biyya kanatti. International ID jedhama. Isa sana galmooftee ol qabsiiftee malee birrii baankii irraa baasuu hin dandeessu. Warri ganaa galtanis kanas hin mudata. Anis baasu innis baasu uummata akka shiggiriin qabu jireenya namaa keessatti yeroo waa namaan jettan ilaalladha. Nama 2-3 hin caalu ana jechi nama akka sibiilaatti yoo nama utube malee uummata akkanaan godhu maaliif dandeettii miidiyaa irratti waa hojjechuu dandeettii dubbachuu kanas rabbiin hundaaf hin kennu abbaa rabbi laaffisee abbaa dandeettii qabu godha. Namni sadarkaa jechuudha asitti immoo erga timaantimii fi shunkurtii wanti hundaa walitti bishaate qullubbii adii sitti naqeen ture garuu isinitti meeraa laasaa biraatti hin godhe dhiifama. Ashaboo sitti godheera garuu viidiyoo keessatti mul'isne ta'a. Innaa yeroo waa namaan jettan ilaalladha ishee kun immoo qaaraadha. Warroonni jechuudha biyya arabaatti shintibeetii miicanii jaarsa xalabanii jaarsi dhufee jechuudha ji'a 2-3 nyaatee yeroo haalli mijate bahee dhaqe kan biraa fuudhee yu'uma jirtanii kaan immoo mana kooti jedhee jechuudha ka'ee mana ijaaree qodaa tokko 2 hidhee itti bitee ka'eetu mana isaatti gala isintu fuudhe moo isin teerume yeroo akkasii kan. Kanaaf waan hamilee namaatti bu'inaa yoo haasoftanis dantaa keessan ani irra hin kaadhu namni hatee nyaachuu fi kadhachuutu cubbuudha malee jechuudha. Waan danda'u irratti hojjetee argachuun cubbuun qabu. Waan hunda miidiyaarraan fidinaa minaamin jettu ani miidiyaatti namanu bultiin kiyyaa qadara rabbiiti. Bultiin jechuun rabbiin jalqaba kee dhuma kee waa hundayyuu siif katabee jira jechuudha. Sigalee ani ilma namaatti si namanu iji namaa maal na godhaa bultiin kee miidiyaarra ta'e rabbitti namanaan waan rabbi jalqaba naa katabeedha jechuudha. Isinis akkasumatti beekaa.
asitti leemmunii kashawoo itti naqee leemmunii lama birrii 10 bitadhee baay'ee mi'aa salaaxaan maashaallah tabarakallah asitti immoo jedheeraa dheera. እና ሀቢቦቼ warri yaada gaarii namaaf qabdan galatooma jazaakallaa. Namni piraankiis wal godhu wanti toles hojjetu hatuurra kadhachuurra namni kanayyuu rabbi dandeetti namaa kenneenna miidiyaa irratti saba ofii wal qunnamanii waa hojjetanii argachuun dandeettii rabbi namaa kennirraati beekaa isiniin jechuu barbaada. Inna yeroo tokko immoo jaarsi kee bilbila ilaalaa akka bira jirtu quban qabu jettu namni 2-3 kan hin caalle jechuudha. Warroonni yaada gaarii naaf qabdan galatooma. Silaas waa'ee nama waan gaariin hin dubbatamu gaa sila nama waan hin taane dubbateetu waama waan hin taane sanatu deebi'a yeroo baay'ee inni gaarii godhu jazaansaa rabbumarraati. Inna jaarsi kiyya bilbila ilaaluu dhiisee yoo jechuudha akka fedhetti ilaalee akkaataa namni miidiyaarra waliin jiruuf lafa waliin jiru tokko miti jireenya namaa hunda beekuu hin dandeessan sin namni amma sadarkaa jaarsaaf jaartiin harka walii dheewwaltume miidiyaa irratti maal gochuu kun yookiin fiilmii ta'a yookiin argachuuf ta'a isin garuu waan namni akkuma kanatti wal cannaqaa jiraatu isinitti fakkaachuu danda'a tarii immoo akkas ta'uu dhiisuu danda'a kanaaf fageessaa yaada. Yeroo moo waan namaan jettan ani moo maalirran jira ani moo akka ishee kanatti hojjechuu nan danda'a dubbachuu nan danda'a dandeettii akkasii qaba jedhaa xiqqoo ishee of ilaala. Yeroo baay'ee silumaa namni gaarii waa namaan hin jedhu nama jireenyi itti dukkanaa'e baqa haala mijataa keessa hin jirre jireenya cinqillaatii wayii keessa jirutu dhufee namaa geeqa silumaa namni gaarii waa namaan hin jedhu isiniin jechuu barbaada. Bultiin immoo bultii miidiyaa ta'eefis miti kan adda baamus kan wajjin jiraatamutti. Lafattis nama meeqatu adda baa'ula namni waliin taane. Namni waliif hin taane adda ba'uun qaanyiis miti cubbuus miti. Namni yoo waliin taane wal miidhuu, waa walirraan ga'u, wal balleessuu, wal madeessuudha malee cubbuun qadara jechuudha wanti hundaa. Jalqaba keessa dhuma keessa rabbitu qadaree lafa sii kaa'e. Ani qadara rabbitti nama na hundumaayyuu isinis uummata akka hin cinqaminaa isiniin jechuu barbaada. Warroonni immoo yaada gaarii naaf qabdanii wannan hojjedhu isinitti tolu galatooma jazaakumullah kheer isiniin jedha Oromootti keessumaa warroonni reefu dhiyeenya yuutuuba babbanachaa jirtan nama 2-3 koomentii qeequmsaa namaa barreessitu sila haala gaariin namaa barreessitanii namni yuutuuba keessan meeshin of jalatti godhe isinii beeksisa isin garuu lafaa ol ka'aa jirtu miqqanyummaa fi naaffaa isin ittiin koomentii namaa barreessitan immoo isin gaarii miti baay'ee. Warroonni meeshaan gaddisu irratti eessa jirta jettan Jimma hin jira. Jimma keessaa bakka barbaadanitti isiniif erguu danda'a meeshaa kamiin na ajajadhaa lakkoofsi bilbila kiyyaa ni jira isiniin jedha bilbila.